Galatoome akkuma tuukaastee Finfinneen tibbana dhimmoota garaa garaa keessummeessiteetti kan isheen jirtu dhimmoonni Finfinneen keessummeessite danuudha isaan keessaa kanneen ijoo ta'an filannee daawwattoota keenya biraan kan qaqqabsiisnu ta'a jechuudha. Dhimmi jalqaba irratti ilaallu gaa daawwannaa pirezidaantii Israa'el Isiyaaq Herzogidha. Pirezidaantiin Israa'el Isiyaaq Herzog gaa daawwannaa hojii Itoophiyaatti taasisaniiti kan isaan jirani. Inni kun immoo hariiroon biyyoota lamaan gidduu jiru daran akka jabaatee jirudha kan inni mul'isu jechuudha. Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed gaa pirezidaantii Israa'el Isiyaaq waliin marii bu'a qabeessa akka taasisan illee fuula miidiyaa hawaasummaa isaanii irratti qoodaniiti kan isaan jirani. Egaa Itoophiyaadhaaf Israa'el hariiroo waggoota dheeraa lakkoofsise hariiroo jabaadha kan isaan qabani. Egaa hariiroo kana gara sadarkaa olaanuutti ce'uu isaati kan mul'isu daawwannaan pirezidaantichi Itoophiyaatti taasisanii. Egaa pirezidaantiin Israa'el egaa daawwannaa Itoophiyaatti taasisaniin cinatti yaadannoo injifannoo Adwaas daawwataniiti kan isaan jirani. Kantiibaa magaalaa Finfinnee kantiibaa Adaanech Abeebeen egaa pirezidaantii Israa'el Isiyaaq Herzog simachuudhaan yaadannoo injifannoo Adwaa daawwachiisaniiti kan isaan jirani. Egaa dhimmi tibbana Finfinnee keessummeessite keessaa inni ijoo kan biraan immoo dhiyeessii mana jireenyaa magaalaa Finfinneetti cimsuudhaaf hojii hojjetamaa jirudha. Finfinneetti gaa waggoota 5 darbanitti mana jireenyaa 400 fi 34 ijaaramuudhaan jiraattotaaf dhiyeessuun akka danda'ame kantiibaa Adaanech Abeebee tibbana gaa daawwannaa fi akkasumas gamaggama ijaarsa manneen waliin jireenyaa sadarkaa maalirra ga'anii jiru isa jedhu wayita ilaalanii ibsaniiti kan isaan jirani. Bara 2018 gaa mana jireenyaa 100 ijaaruudhaaf lammiileedhaaf dabarsuuf karoorfamee hojii hangammaatti hojjetamaa jiruun egaa manneen 97 ol ijaarsa keessatti akka argaman kantiibaa Adaanech ibsaniiti kan jirani. Gariin isaan immoo sadarkaa xumuramuurrallee ga'aniiti kan isaan jirani. Kantiibaa Adaanech gaa sadarkaa ijaarsi manneen jireenyaa irra ga'anii jiran tibbana dirree irratti argamuudhaan daawwatanii yookaan gamaggamaniiti kan isaan jirani. Egaa dhiyeessima mana jireenyaa kana wajjin wal qabsiisee lammiilee 200 caalaniif carraan hojii uumameeti kan inni jiru. Dhimmoota Finfinneen tibbanaa keessummeessite keessaa gaa sosochii Itoophiyaan haa oomishtu Finfinneen haa badhaatu geggeeffameeti kan jiru. Kunis egaa bakka kantiibaa Adaanech Abeebee argamanitti giddugala konvenshinii idil-addunyaa Addisitti banameeti kan jiru. Oomishtoonnis egaa oomisha isaanii kan biyya keessatti oomishan jechuudha qabatanii agarsiisa yookaan baazaarii sanarratti dhiyaataniiti kan isaan jirani. Egaa baazaarii fi egzibishiniin Itoophiyaan haa oomishtu akka magaalaa Finfinneetti marsaa 5ffaadhaaf gurraandhala 14 bara 2018 irraa jalqabee bakka kantiibaa Adaanech argamanitti baname yookaan saaqameeti kan inni jiru. Egaa dhimmuma Itoophiyaan haa oomishtuu Finfinneen haa badhaatu jedhu wajjin wal qabate kantiibaa itti aanaa fi hoogganaan biiroo misooma indaastirii magaalaa Finfinnee obbo Jaanxiraar Abbaay mari'achiisaniiti kan isaan jiran. Keessumaa kanneen biyya keessatti oomishuu jalqaban sadarkaa maalirratti argamu deeggarsa maaltu isaaniif taasifamuu qabaa kan jedhu marichi xiyyeeffannoo olaanaadhaan irratti taasifameeti kan jiru. Dhimma keenya itti aannee ilaallu keessaa gaa itti quufinsa kenniinsa tajaajilaa Finfinneetti baatiiwwan 6 darban maal fakkaataa isa jedhu. Finfinneen ji'oottan 6 darban itti quufinsa kenniinsa tajaajilaa mirkaneessitee akka jirtu sadarkaa kantiibaa itti aanaatti hojii gaggeessaan magaalaa Finfinnee Injiinar Wandimuu Seettaa ibsaniiti kan jiran gabaasaa ji'oota 6 dhiyaate keessatti jechuudha. As keessatti tajaajilli iddoo tokko Addis Masoob bu'aa olaanaa akka inni galmeessee jirudha kan ka'e jechuudha. Dhimmi keenya itti aanee ilaallu immoo dhimma maaddii guutuu wajjin wal qabataa. Maaddii guutuu Finfinneetti maal fakkaataa sadarkaa akkamiirra ga'ee jira isa jedhu immoo haa ilaallu. Tibbana egaa waajjirri qonnaan bultootaa fi qonna magaalaa kutaa magaalaa Lammii Kuraa sosochii maaddii guutuu marsaa 3ffaadhaan hojii hojjeteen lukkuu fi galtee lukkuu qonnaan bultoota magaalattiitiif raabseeti kan inni jiru. Itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa damee magaalaa Finfinnee obbo Mogas Baalchaa Finfinneen egaa bakka oomishni itti gurguramee itti bitamu qofa osoo hin taane bakka oomishuun itti danda'amu akka ta'e mirkaneessitee jirti jechuudhaan ibsaniiti kan jiranii jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa dhimmoonni Finfinneen tibbana keessummeessite danuudhaa isaan keessaa filannee kanneen ijoo ta'an kan isin biraan qaqqabsiisne kana fakkaata. Waan nu daawwattaniif galata qabdu guddaa galatooma.